Qimamochi mana madaamii waan kana itti fayyadama dhugaa waaqa baay'ee bareedaadha. Akkuma argaa jirtan ani dibachaatiin jira. Gaafa tokko akka carraa ta'ee osoo nani dibachaa tanan viidiyoo wayii waraabee viidiyoo san irratti immoo ani nanaasa'ee ijoolleen na gaafatan koomentii irratti hin jiru. Isiniin deebisni dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Obboleettiin keenya tokkichuman keessaa fudhadhe ijoollee baay'ee na gaafate jechuudha. Isa jalatti jechuudha. Maal dibachaa jirta lubbuunaan jettee na gaafatte obboleettiin takkasii ijoollee baay'eedha kan na gaafatan tokkuman keessaa fudhadhe koomentii keessan jechuudha. Namni itti fayyadamuu barbaadan hedduu takka baay'ee bareedadha. Fuula keessan hedduu bareecha dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee waan gugurraachi looseen irra jiraatee akkasuma ija keessan jalatti wanti gugurraacha baay'ee bareedadha dhugaa dubbachuuf. Akkaataa itti fayyadama isaa immoo isinitti hima. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaan affeerraa kooti. Qimamochi hundi keessatti fayyadamaa keessattuu ijoolleen nyaata hojjettan baay'inaan itti fayyadama dhugaa waaqaa jechuudha. Anu guyyuma 3 moo 4 akkas dibachaa ture baay'ee jijjiirama na agarsiisee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Osoo yeroo hundaayyuu dibadhe immoo kana caala agarsiisa jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya isiniif haa wayyatu akkam jirtu waan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabachaa. Egaa hordoftoota kee warroon immoo chaanala kee haaraa taata sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha. Warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadha. Egaa akkuma argaa jirtan kana walni wallaaltan hin jirtani. Mana arabaatiin immoo hin dhabamu salaaxatti muramaa hin beektan akkuma beekamu faayidaa guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf yoo akkasitti nyaattan qal'inaaf baay'ee bareedadha. Namni furdachuu hin barbaanne isa kana yoo nyaate kiyyara kana yoo nyaate baay'ee bareedadha jechuudha. Kiyyarri baay'ee bareedadha. Kiyyara jedhama. Afaan Oromootiin hin beeku dhugaa dhiifama guddaa kiyyaraan beeka afaanuma jaraa bichaadha nan beeka malee ani hin beeku. Baay'ee bareedadha. Namni furdachuu hin barbaannellee waan kana soorachuun salaaxaa wajjin hedduu takka bareedudha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii kiyyara kana muree tanan jechuudha. Wannaa keessa kaa'e firiizii keessa kaawwadhee jechuudha. Firiizii keessa kaawwadhee achitti immoo inni yoo baqa akka barbaadanii torban ji'allee yoo taa'e rakkoo hin qabu inni maaliif akkuma inni qorraa ta'ee selcisii ta'uuf jechuudha. Baradoo akka qabaatu. Baradoo sun immoo fuula keetiif hedduu bareedudha. Akkasuma immoo faayidaa hedduu qaba fuula keetiif kiyyarri jechuudha. Saamunaallee irraa hin hojjetaman warrooti viidiyoota namaatu tokko warroota araboota akkasuma immoo warroota ingiliffaa ilaaltan viidiyoo kiyyara irraa hojjetame hedduutu jira jechuudha. Ofii kootiillee argee jiraan. Akkuma argaa jirtanii egaa akkuma argaa jirtanii erga achi keessa baradoo keessa godhatanii isin gogeen boodatti fuula keessan dhiqattanii erga fuulli keessan qulqulluu ta'een boodatti jechuudha. Akka meeseejiitti redduu akkuma nan godha kana gootu baay'ee gaariidha. Ofirra tursiistanii baqa sa'aatii tokkollee ofirra tursiistan walakkaa ofirra tursiistan bishaan qofaan ofirraa dhiqatu jechuudha booda. Baay'ee bareedadha. Hedduu fuula keessan isinii bareedda. Saniin booda kireemuma qabdu. Kireemuma fuula keetiif si fayyadu xiqqeessitee baqaannoo goota. Hedduu tokko baay'ee bareedadha. Fuulli listii jedha. Fuulli keessan gaafa qorofatu isiniif lallaafisaa jechuudha. Hedduu bareedadha. Waan gugurraacha isinirraa balleessisa. Kan ija jalatti isin jalaa gurraachee jechuudha. Kanaaf itti fayyadama. Kanaaf obboleewwan koo kan na gaafatanii jechuudha. Anis immoo argeetan namoota itti fayyadaman argeetanan inni itti fayyadame wanti kun mee faayidaa qaba jedhee laalee ture yoo laalu dhugaa dubbachuuf baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Hedduu takka faayidaa guddaa qaba. Akkasuma ija keessanirraallee daqiiqaa sekendii 20 fa'aa ofirra akkasitti godhaati tursiisaa fa'aa jedha. Hedduu bareedaadha jedha. Warra faranjootaa kanatu akkas godha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu bareedudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkuma nan dibadhu kanatti dibattan jechuudha. Miseejji gootan yoo barbaadanii daqiiqaa 10 illee gochuu dandeechan yoo barbaadan 15 illee gochuu dandeechan bakka akkasumatti jechuudha. Bakka fuulli kee dassi jedha jechuudha. Si lallaafaa bakka saniin booda bakka yoo dhiqatte walalsi jedha jechuudha. Hedduu takka bareedudha. Isiniin jedha dhugaatti fayyadamaa. Maaliif wanta faayidaa waan ofii keenyaaf fuula keenyaaf balleessina. Fuula keenya dhugaa dubbachuuf ofiif keenyaaf waan tokko fayyadamne malee wanti tokko kan faayidaa qabu jira. Akkuma argaa jirtan immoo ashaakiltiin fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Kan akka afgaadoo naamni kunillee baay'ee barbaachisaadha fuula keenyaaf gaadoo hin beektanii isa faallee dibattan baay'ee bareedaadha fuulaaf jechuudha.
akkasuma immoo tokko isiniif hin hojjedha viidiyoo jechuudha. Kanallee irratti illee jijjiirama agarsiise tokko immoo isiniif hin hojjedha jechuudha. Isa kana malee illee kan biraa jijjiirama guddaa kan agarsiise isiniif hin hojjedha. Warroonni hojjedhu jettan viidiyoo waan koomentii naa barreessaa. Warri itti fayyadamuu barbaadan fuula keessa yoo eeggachuu barbaada. Warri gurraacha keessattuu gurraacha akkasuma ija keessaniin jalatti gurraacha jechuudha. Isiniif hin hojjedha jechuudha. Wanta irraa hojjetamu ofii itti fayyadamee argan jechuudha. Ani haala daa'imaatis na dhibe malee osoo sirriitti itti fayyadamee inni fa'a baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waanuma mana madaamii keessa jirutu si fayyada jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkuma argaa jirtan kun akkasittiin dibachaa jira jechuudha. Miseejii gochaa jira. Miseejii godhaanii jira. Akkasitti tolu akkatti isinitti tolu natti tola baqa das jedha maqa gama gaggalabaxee jechuudha. Waan sun ufuma isaatiif bakka jiidha suni sitti wannoo jedha baqa baay'ee das jedha jechuudha. Hedduu akkasitti tola fuula keetiif jechuudha. Innaa akkasitti hin jedha itti fayyadamaa dhugaa rabbii hedduu akka baay'ee bareeda waan ofii kiyyaatti fayyadamee argee fi ijoolleen na gaafannaan malee ani viidiyoo hojjechuu hin barbaanne jechuudha. Waan barbaadan ta'e kan kanarrallee fooyyee ta'e baay'ee hedduutu jira jechuudha. Kan fuula keessan qulqulleeffatanii gaafa tokko immoo ofii keessan galateeffatantu jira jechuudha. Isiniif hin hojjedha. Akkasuma isiniin jechuu jaaladha. Warra hojjedhu naan jettan immoo koomentii irratti nu hojjedhu. Warri jettan koomentii irratti naa barreessaa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wanti irraa hojjetamullee waanuma salphaadha. Waanuma mana madaamii keessatti argattanii irraa hojjetatanii itti fayyadamtanii jechuudha. Daqiiqaa 30 keessatti. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii godhaa, sheerii gochaa. Ijoollee biraan qabamochii mana madaamii akka kiyyaa biraan gaa'aa fayyadamanii isiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Akkasumas immoo wannaallee hin dagatina. Maalidha baradoon illee baay'ee barbaachisaadha fuula keessanii jechuudha. Isinillee isiniif hin hojjedha isiniin jedha. Akkaataa baradoo itti fayyadaman jechuudha. Namni itti fayyadamuu barbaadu. Baradoonni faayidaa guddaa akka qabu immoo hin beektan jedheeti yaada. Namoonni beektan. Akkasuma warroonni immoo chaanala kiyya faaraa taata sabskiraayib gochuudhaan maamila ta'a. Warri gaafii fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessaa isiniin jaalladha isiniin kabaja. Haga viidiyoo biraa walitti turtii gaarii itti fayyadama.